booda namni jummaa kana irratti argame gorsa kanas dhageeffate tokko sangaa bituuf gabaa ba'a. Karaa irrattis hiriyyaa isaa tokko arga. Eessa deemta jedhee yoo gaafatus sangaa bituu akka deemu itti hime. Garuu sangaa bituun deema jechuun alatti inshaa Allah jecha jedhu hin jenne ture. Hiriyyaan isaa kunis maarree kutbaa irratti wanta jedhan hin dagatte inshaa Allah jedhee gorse. Namni kun garuu akka malee hubate ture. Qarshii sangaa bituuf na barbaachisu qabadhee jira. Iddoo sangaan kun itti argamus ni beeka. Kanaafuu sangaa barbaadu bitachuu waan hafuu miti. Maarree inshaa Allah waan na barbaachisu natti hin fakkaatu jedheeni addaan deeman. Namni kunis iddoo gabaa kana akkuma gaheen sangaa barbaadu argate. Nama gurguru waliinis gatii gaarii taheen walii galan. Dhumarrattis qarshii kenneefi sangaa kana fudhatuuf murteesse. Haa ta'u malee qarshii fuudhuuf yoo harka isaa kiisii keessa kaahu qarshii iddoo kaahee dhabe. Sifannoota guddaan waan qabatuu fi waan jedhu dhabe. Gabaa ummataan guutame keessatti qarshiin isaa hatamtee jirti. Namtichi gurgurus hin bittamoo hin bittu jechuun namticha rifatee fuuldura isaa akka dhaabatetti hafe kana gaafata. Innis akkana jedheeni deebiseef. Inshaa Allah torbaan dhuftu ni bita jedheeni gara manaa isaa deebi'e. Mana geennanis sangichi eessa jira jechuun haati warraa gaafatti. Innis wanta uumame hunda itti hime. Inshaa Allah jecha jedhus dura akkamitti akka hubate itti hime. Wanti ani jedhes dogoggora jechuun amma gaabbee akka inshaa Allah yoomiyyuu hin daganne waadaa galeef. Seenaan sunis as irratti raawwate. Nutis akka inshaa Allah jechuu yoomiyyuu hin daganne waadaa ofiif haa gallu. Maashaa Allah lazaaree inshaa Allah lanagee akkuma jedhamu taardhaa malee taborii waan hin beekneef nutis inshaa Allah jechuu aadaa haa godhannu jechaa qophii kiyyas as irratti raawwate. Hanga Rabbiin jedhee qophii biraatti walitti deebinutti
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهره فلا يحوي نزقا